صوت أبوك أنا لك سنة بنا من راقبنا لك كأني قال لك من راقبنا قال لك سنة مال كده أبوه ده زي أنا أتوه في بالبلة ساس كني أسكن لك كأني بناته أنا لك سي مرقا ستي مي فكوا بجان أبوك أنا لك سي واقف كوا جان بالبلة أكن شيء بالبلة ما تنسي كنا دي so كي ono di sini galak sih sore mal wani da تعال leka kanya galak sih في بالبلة galak sih mirgan qabdu be kana wani na gafachu inde bilbila nan ke qabu garu ما ورا بدش فيديو نيته baka nan tolche abo leka kanya ne أو قال إيش هو galak sih sini so ke ci zor bal banate أمضنا galak sih bilbila السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودكتور كوجمتك يا كم نجا فيا جرتوا سنين جاية أرنا جم بدأ مونين نمط إيجا ندم في سيسا جرا إرجع بعدي أدو هنو فيديو كنا سنين ورابي آري غويا لما سديتا ها غاري كاميرا نجلا كوفيسة بيقول أنا دكتور كوجمتك إرجع بعدي أدو في آري غويا Sadi badia ture aku mar kita gafa dura caaltun jartin obboleti tiya caartu daote natin tuqni daonte na kabaja qabdi sababa kiya wal abdani natu sin arasa nan jaaturta ayye marhaba shi jeeni asawsan akum video sanata targitan irra fudde tasgabbaye itin dubbadu yee daotu amne video ratti waan isna wala hasaa turte argitanii achin booda video booda ani itti bayenan arte isiin wallolte mucattillee hin kabanye nas hin kabanye kut enna kusiisa gizee saniiti miti gizee san arte ishii da'uudhaanillee immoo mucayyoon akkuma argitan video irratti na kadhattee turte anillee immoo yoo gizee mara nama badaan ta'u jedhe irraa dhaabadhe ittiin dubbanne enna Ega video san warabde boda achi buuten jarti aji kamal ta'e maatii isaanii bira illee dhaqee waan jedhu isin dheessitee adama galte mucaa wajjin asii video gadhiisaarti sababa dura an achitti jaarsota qabee jaarsota na qabooda jaarsotatu na kadhatee garii asitti nan bisa jettu isin asii dheefintiidhaan adamaa kutte hin bulle ara video waraabne borumta isin kaduran torbe minamina taa'u deemtu kuttean obboleessasi argee haasofsiisee ture inna anillee baadiyaa ture waan tokko achi gaafadhee ennaan bakka waanuma hundaa jechuudha jireenya amma waanuma kana jedhee isin haasa'u hin qabu walitti na harkaa baxabaxamee jira hordoftoota kabajamtoota kee inna amma waan kana ta'eef waan san caalu margaan isii wajjin viidiyoo waraabee isaa fi isii hoteela wayii keessa ta'an viidiyoo waraabee gadhiise margaa waamee asitti afaanuma nagaatiin ittillee dubbadhu margaa waamee afaanuma nagaatiin eessatti beeytaa eessatti akka beeytu naa himi jaani yoo inni naa hime yoo naa himu baatellee annaa hordoftoota kabajamtoota kenna waametiniin gaafadha yoo ka inni yoo dhufeetiniin waan inni jedhu wajjumaan kalaalu ta'a ammaaf itti bilbilee asitti qaxaroo qabna margaadha wal beekuu danda'anii wal beekuu dhabuu danda'anii yoo wal beekanis lakkoofsa irraa fudhadhu yoo beeke yoo hin beeknes immoo innaa dhiifama namatu dhufee kaameraa maal waraabde mana jaa margaa waametiniin gaafadha margaan duwwaa dubbachuuf nama kijibaa haganan jedhamni amma durallee rakkoo kanaan Ana dhugaa dubbachuuf margaan nama kijibaa anas fakkaataa isis fakkaataa garaagaraa adeemetini oduu walii gad oofu waan ta'eef lakkoofsa isaan akka hin jaani yookiin qabeessa bira nageessi yaani har'a margaa asitti waametiniin waan inni jedhu wajjuma kalaalu ta'a gasanitti nu wajjin tura hordoftoota kabajamtoota keenya angaruu wanni isinii dhaamu barbaadu ani caaltuun akka icceetii dhagayetti illee mucaan ara ture daasboora dha mana jette video si hedduu duratti yoguu haasoftu takku bakka kana yoguu ni bakka bashannanaa geessu takku bakka kana kana dhufne as dhufee beeku mana jette yoo namni nama wajji nyaatee nama nyaata kan jedhan sun dhugaadha anamma dhimma isitti qabaataan jiru dantaa isiiti waan feetaa taatu garuu dhugaa naafillee akka bartan
barbaada. Ammaaf dhugaan qal'atti malee hin cittu. Isinillee isii deeggaraa turtanii yoo anillee badii awwala qabaadhu badii ni qabas takkeellu lammata garuu eegisiin wal dhabne waan kana hunda isin irratti raawwattee ani obseetiin sababa daa'imaa jiraachaa jira. Annaa amma walumaa galatti wanni isin taasisu tokko illee hin jiru. Margaa eegaa jira margaa naa dhufuuti isa akka gaafadhuta. Yoo naayime baatellee akka ittiin su ani marruma gaa akka marattu bilbila isaa kara birootillee argadhu kara bakka fedhe yoo argadhu nu argadha. Hanga yeroo sanii na wajjin amma margaan dhufa jira. Neeyna. Gaafannaa maraan. Oh. Kam. Jirta nagaa nan jettura. Nagaa maasi gaafatan. Nama nagaa gaafataniiti. Hande. Oh maal taate? Maal taate? Maal akka ta'u barbaachisa. Jechuun amma maal taate moo maaliif nagaa nan jenna? Amma afaan Oromoo siyaasa afaan nagaa dubbii takka sirraan barbaachisa galee. Mucaa isa beekta. Mucaa maali? Firoo. Firoo? Firoon kamidha? Firoon kami? Uf shawwaddamoo na shawwaduu barbaade baata. Ay firoo jechuun naan galle kaan amma firoo baay'een beeka waan ta'eef. Inni viidiyoo caaltuu hojii waraabdan. Ahaa firoon isaa? Ma eessatti beekte jechuun maal jechuudha naan galle waan jechaa jirtu. Eessatti maal nan beekas hin jedheen? Jechuun osoo beeku baatte maal gochuu viidiyoo isa hojii waraabdan? Maal akka gaxamee arge karaa irratti arge bakka yeroo sana wajjin hojjedheera maal namni nama beekan qofa wajjin viidiyoo hojjetan? Caaltuun beekaa caaltuu irratti hojjedhee sana irratti immoo faga gammaddee. Isan beektu caaltuu maal? Beekoon maal tan eessatti beeku? Aboo caaltuu achi keessatti wannoo jetteetiin viidiyoo kaa'amee caaltuu achitti itti dhuftee wannoo nyanne. Viidiyoo yeroo isaan waraaban argeera bira taa'ee saniin booda immoo waraabe. Na dhagaye viidiyoo waraabaa jiran argee osoo hin ta'in ati dura itti yaddee kaameraa kaa'attee itti dhuftee assalaamu alaikum maal jettee gisee jammarsuun argan viidiyoo achi keessatti hoteela keessa. Jechuun amma beekanan sitti maa yeroo na dhagayeena kan kee qofa asuuf ta'e laali viidiyoo waraabaa jiranii viidiyoo xumuranii saniin booda seenee viidiyoo irraa waraabeera. Isan beektu ammata? Hin beeku maayittan beeku. Ni kakatta? Ay kakachuu fi kakachuu baachuu maaltu fide maaliifan kakadha? Akkam wallaalta? Koo ati nama kanaa ta'e? Maal asaartan hangalle wanni asaartan hangalle. Situ itti fide maa sobde caaltuu fi isa situ walitti fide. Maal ishiin jechuun isa iyyuu miti ati amma kan yaa haasa'uu qabdu. Abbaan fee itti fidu abbaan fee waan nuudhu ati ishiin eeggattu maal? Ishiin eeggattu akka? Jechuun situ itti fidee maali itti fidee hin taane ani immoo maalan itti fidas maal dallaalaan? Dallaale? Isan beektu ammata walumaa galatti? Hin beekuu sin jedhaan hin jira. Akkamitti beeku? Hin beeku kamaa ifaan beekaree dirqama beekuu hin qabu. Obboleessoon na dhageeffadhu afaan nagaa ta'an lola illee barbaachisu. Na viidiyoo illee waraabaa jiru. Si galee? Na dhagaye. Akkuma achirratti kijibdu san. Ay kijibaa mati viidiyoo. Na dhagaye. Ashi viidiyoo na dhagaatoo na soofna bakka. Isi viidiyoo maaliif dhaaban viidiyoo barbaachisaa ta'e gadi dhiisuu. Viidiyoo sim jettee nama waraabuun koo waan hin taane dhaabe. Mirga qabas waraabu. Maaliif mirga eenyutu mirga si kenna? Mirga ofii qaba. Ati waan hin taane maal adaalecha? Waan hin taane maaliif tan dalagaani? Waan hin taane maal dalagdaa? Ashi jalqaba viidiyoo dhaabitoo na soofna bakka. Maal asaftaa sa amma viidiyoo irratti viidiyoo barbaachisaa amma dhagayeeffadhu isa beeytaadha amma dubbii kiyya biroo sodaan qabu bara. Isa eessa beeyta firoo fi isitti caaltuu sitti walitti fide eessa beeyta. Bakka muktaaf hin beeku sin jedhe hin beeku situtti fideen ani immoo dhaabbata gaa'ila wal qabsiisuun qabuun nama tidaarii dhabe walitti fiduun qabuun. Inni san irratti situtti fidee maalii waan akkasii dhaabe. Ani kanaan dura margeen dallaala namni sin jedhe hin jiru. Anaafatti dhimma narraa qabdaati. Bakka caaltuu nan jaalladhaa nan kabajaa. Sillee akkasuma ture yeroo tokkoon bakka asirraa ba'e malee nan kabajaa nan jaalladhaa gammachuun ishee na gammachiisa. Gammachuu isheetti nan gammada. Wanni kun isheen gammaddee erga waan kana goote bakka anas. Gammachuu qabda jechuudha. Anaafisi wal dhabu gammachuu qabda. Asi atiifisiin maal duraayyuu wal dhabdanii ganaa. Kanatti gammachuu qabda. Bakka isin araarsuudhaan yaalii godheera kanatti immoo ergaati deebuu diddee maal goote bakka gammachuun qabe. Amma inni eessa jiran argisiis. Maali wantoota. Maa kana xaxarraqii miti inni eessa jiran argisiisin jaalaan afaan Oromoo. Maali hin beeku miti hin beeytaan argisiisi. Sitti maal? Hin beeku bakka inni jiru hin beeku. Akkamitti walaat? Bakka inni jiru hin beeku. Akkamitti itti dhaayitlee kan beeku? Bakka isaan hojjetanitti hordofeetoo dhaqe. Yoo iddoo san barbaadde immoo dhaqe wannu bakka intini riizortiitti wal arganii riizortiitti bashannansiise bakka hordofii dhaqa achi yoo kan bubbulan ta'e. Malee mana isaanii hin beeku.
itti fiddee sin jedhin. Eshi bilbila sana kan. Maalan abbaasaati sin jedhanii ati wanni jechaaru sin galuu. Abbaasaati yan. Bar viidiyoon kan kee ragaadha. Bar viidiyoo gadhiifti sun sirra ragaa akka atii fi wal beektan. Maa kijibdaat? Viidiyoo gad lakkisee obboleessa irra deebi ilaali yoo barbaadde. Viidiyoo irratti bakka ergansi ergee baay'ee gammadee maal jedhe. Eenyu? Isa ergaan wanni jedhe. Eenyu gammade? Isaan jettu maa sun shirka wal baxaqaa jedhi akka nama akka dhiiraa ta'e maa baxabatamta? Kuma irratti kana saala. Ati jechuun hin beektu maalii akkas oduu hin taane hin beektuudha. Indoom nan beeka. Akkasiin jechuun deemti nan beeka. Bira nageessa ishee qabeeti. Maaliif an eessa si geessa? Dhaqi barbaadii dhaqi akka inni barbaadee wanni dhaqeetti barbaadii dhaqi. Marga am dhaqe afaan oromoo sitta ani lola sin barbaadu baay'ee si kabaje ofis kabaje nas kabaje si galee. Ammaan waan kabajaa kee maalan tuqe eengadda waan si bira dhufeef dhiifama. Bakka si bira dhufee tiree sitti taasee bakka waan si bira dhufeef dhimma kana harka keessa qabdu waluma awwala irraa kaasee gammatti na dhagee farsitti ma si galaa waan sin jaar buleso harka keessa qabdu irratti minan tolchi so nan tolchi bakka bagan harka keessa qabadhu bagan keessa qabadhu si baasa kan bakka ai nan tolchi am bira ngeessu si tagi sendiri barbaadi da kau eshi bilbil sana kan mungkin maal abda dia kan taarta maal abda jechuun ati nama raga buleesi kan nama wallolisale barbaadan jiru si wallolaan jiru afaan nagaa si gaafadha ani fati aga nama tokko nama kana seen malee natti dhiyaatee turte si galee boodanya dhiyeessi ufis dhiyeessi amma waan kana ta'e fati isan beeytumi bakka itti dhayite eshi bagan beeyne beeytumi bilbila sana kenni yookiin bira nageessi afaan nagaa bilbila maaliif asii kennaani bilbila nama tokko baasee kennu wanni hin qabu dirqama hin qabu bilbila naa kenni itti akkamitti yaada artaati obboleessoo ani afaan oromoo sitti taasaa jira bilbila obboleessoo na dhagaye amma ati isa beeytee beekuu baatte dhimma kiyyaa miti isan beeytuma ishiin beekin rakkoon qabu bilbila isaa naa kenna bilbila nama tokko kennu kooni dirqama hin qabu naa kenna maal dirqamu taane maal taat bilbila itti himu naa kenna maali hootimte sitti himu baatte bilbila nama calliseetan kennaan na dhagaye isan naa kenni jedhee itti himu naa kenna Maaliifan kenna bilbila nama? Haa kanaafuu dhimma keessa jalqaba tokkoffaas hin beekus bilbila tokkoffaa hin beeku iyyuu oduu beekee iyyuu hin kennu bilbila kennu moo dirqama. Ni beektaa kamti mee? Bilbila naa kenni dirqama maali? Ittiin himuu afaan oromoo dhagatu ittiin isarraa. Ittiin himuu baadhu sani bilbilan kennuu sin jedhe bee. Kanaafuu dhimma kee harka keessaa qabda jechuudha hin beektu. Harka maaliitan keessaa qabaani? Harka osoo keessaa qabaatu oo bilbila naa kenna harka keessaa qabaatu barba. Ana sitti fakkaachaa ramcaan? Ndee. Anatu sirraa fudhatee adama amma namni ilaalaa waca barbaadan soo jiba abbaan fee alaalu kaa ande ate kabajaa Victoria maal taate barsi ka kabajaa dhabe kabajaan beektu so kabajaa beekte aagaan si kabaje kana nam tokko sin kabaju sitte ani gana seeraan si gaafachiisu ta'a sitte ma maal godhite akkamitti karaa kamiin seera na gaafachiisu hin beektu maa itti dhayte ismaayu nama tokko bira dhaquu mirga qabu viidiyoo maaliif waraabde jaartiiti dhimma maalirraa qabda tokko fa'a waa'ee isaa beekuu dhiisisu jaartii ta'uun bee amma shakkii keessara jaartii tiyyaa amma bilbila sanaa kennitu ta'uu naan kennitu afaan nagaa anaa walla booraadha dhimma biroo narraa qabda dhimma biroo narraa qabda obboleessa koo dhimma biroo sirraan qabu sittis dhiyaachuun barbaadu hayyee bilbila isaas kennin qabda bilbila teelee na seereen Abah afaan oromoo sitti taasaa jira. Bakka naa teelee xayyiqa. Teelee gaafa deemu. Maa qaxxi baartaa ta'e maal argaa? Maaliifan xibaaraa? Malleeksii kabale? Jechuun ati waan haasoftutu koo. Maa kijibdaa maa kijibdaa? Aboo arra fitaa of eeggadhu. Atuu fitoo bilbila isaa as kenni as kenni. Liqa qany bannaata. Ganna lakkisi. Margaan sitti mee of kabajaa. Aboo ganna lakkisi. Waaqa of kabajaa. Bilbila naa kenni. Bilbila maataan sii kenna. Ndee. Sookee onnoo dhiisi. Gan lakkisi surree maal wanni dha. Taa'an. Liqa qanya ganna lakkisi. Fidu bilbila ganna lakkisi mirgan qabdu bee kana wanni na gaafachuu ndee bilbila nan hin qabu garuu maa waraabde viidiyoo dhayte bakka nan tolche aboo liqa qanyane gon dhiisuu baadha ganna lakkisi simbira sookeechi zorbal bannaate amtanna ganna lakkisi bilbila fidu bilbila